السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمعك في نزارة تمتو تفيك بجامتو تومتو رمو كنو هر اللي دي بني رفني زرة وان أداسني كبني رفني زرة مالي سيني كبني رفني وان مدور بركة من ذا أما اللي نما أبراتو بتاتي نما فكاتا كاسيتو بتاتي إسني اللي أكاسي بتاتي بربادان كنو قبل أنا كنا إسني بني بق إسني بربادان إسني جسول أن كنو قبل أكنا إسني بني وان تجار وان إسني جالتان وان إسني فلتان أكاسي بربادان أكنا إسني بني إسني اللي بتاعنا إسني جرا اللي وانو مدرر براتمي تا اغارويو وان سنين برا قبديسني فيزرا كنو كانو فكاتا هيقا ببريدا كنا ببريدو كنين بيتادا اسنين جدا كنا ببريد فني اسني بني بوت اسن بربادن اسني جسودان دينا اسن اللي بيتاداتي بك بربادن نو جيس جداتي نو اجاجادا اسنين جنا نو اللي بوت اسن بربادن اسني جيسنا aman mummadhan boota isin barbaadan isin geessuu dandeenya isinillee waan barbaadan ajajachuun marti keessan isin jedha maal gootanii achitti birrii guddaa achi baastanii bittanii kaatanii deebitanii birrii qaraxaalletti baastanii kisaaraa maaganaati maaltu isin egaa isin geessa fakkeenyaaf wanta distii tokko haganaatiin achi bitattan distii kanaaf rakabotii kana isin bitta jechuudha haala maqallaalii ta'e nulli hin beekna amma teknooloojiin babal'atee jira obboleeyyan kiyya akka is fakkaataa isin hin dubbisa nama baay'ee wajjin haasaa formation quba qabaanillee isinillee hin beektanii waan distii kana tokko chanachi bitattanii itti qaraxanii galchitan asitti distii fi rakabotiin bitattan jechuudha haaluma salphaadhaan jidduu kanatti birrii makeessanii rakabotii itti rakkattan jechuudha akkana yoo gootan irra bareeda galtaniini maashinoota garaagaraa galtaniini naa hojjechuu didee gamanni isaan maabraatii kenna fudhatuu didee kana ammaatu isin geessa na jalaa cabee na jalaa maalii ta'e maaltu kanuma mootuu isin geessa birrii keessan asitti kachi gootanii hiiqaa kan fakkaatu bitachuu hin dandeettan jechuudha kini hiiqaa babbareedaa hiiqaa kan fakkaatu isin qabadhee dhufee jira yeroo biraallee akkanuma haaluma kanaan addaa isin qabadhee dhufuu hin danda'a nama baay'eetu iyyuu keessan na haasofsiisaa jira hin jiranii ijoollee keessan na haasofsiisaa jiran uffatallee namni nu biti jedhaa jiru wantoota akka diriyaa waan garaagaraa hin jiranii akkasumatti keessumaayyuu namni nama akkamitti baay'ata nama hiiqaa nu biti jedhutu iyyuu baay'ata isinillee bitachuu barbaadan gara keenya as dhuftanii haala salphaa ta'een hiiqaa babbareedaa akkana kana isinii fidnaa nu hordofaa isiniin jenna amma haaluma garuma qallaaliidhaan gatii hiiqaa kanneenii isinitti himuu danda'a meeshaa akkamii akka ta'ellee isinillee argaa jirtanii meeshaan ani bitu meeshaa mirxiidha akka garaa keessaniitti akka namni kamiyyuu akka ofii namaa hin ta'uumi akka garaa keessaniitti akka isin gammachiisutti haala bareedaa haala miidhagaa ta'een hiiqaa isin bitattan kan isin yaaddanii olitti argame hiiqaa kana fakkaatu isinii bitaa kino kottaatiin na hordofaa isinillee warroonni kanneenillee laayik sheer naa godhaa kan qara bitameefillee isinillee keessan na dubbisaatii lakkoofsa bilbilaa yeroo hundumayyuu deddeebi'ee isinii kenna bitadhaa isiniin jedha amanaan keessan akkuma duraatti ture akkuma duraatitti isin amantummaadhaan waan isin barbaadan guutuu isinii bahaa kabajaadhaan isiniin jedha amma ammoo gara hiiqaa kanneenii deebi'ee isin waraabu jalqaba kamii baatiraa daabboollee kam akka gaafa duraa bite jechuudha tunillee mucattiin kam akka gaafa duraa bitatte achumarra argite hiiqaman bisan irra argite kanallee bitatte baatiraa daabboo kana bitatte baatiraan daabboo kun kam akka gaafa duraa sanii kam gaafa duraa aashaa bitesanii kam akkasiiti garaagarumsa tokko mayyuu hin qabu hiiqaa birxiidha hiiqaa bareedaadha turkii akka saniiti jechuudha gatiin garuuyyuu garaagarumsa qabaachuu danda'a durallee isinis himee jira hiiqaan garuuyyuu jijjiirama sanirraa hin qabu hiiqama sanii dambanyaa irraa bitu qaba waan ta'eef garuuyyuu garaagarumsa sanii hin qabu gatiituyyuu garaagarumsa qabaachuu danda'a hiiqaan adda guyyaa oolee buluun dabala hiiquun bakka isaan taa'u hin jiru keessumaayyuu amma jireenya biyya keenyaa kun baay'ee qaalii ta'eera baay'ee ulfaatee jira hundumaayyuu warri qara qabullee magaazina kaayee jirullee ol dawwalanii gara boota hiiqaa tarakkabatanii Addis Abaayyuu haa ta'u Adaamaayyuu haa ta'u gara boota hiiqaa tarakkabatanii san hiiqaan baay'inaan kan tarakkabamu Addis Abaadha gara achi hin dawwalanii hiiqaan dabaleera wanta kanaa kuyyoo jedhan asuma irra dabalan kam dura bitanii magaazina keessaa qaban jechuudha akkasii ulfaatee jira hiiqaan guyyaa guyyaan dabalaa jira namni har'a fide boru fiduu osoo hin taane warruma qara bitee magaazinaa qabutuyyuu gatii guyyaa guyyaan dabalaa deemaaraa jechuudha akkasii amma baatiraa daabboo kana gaafa duraa aashaadha kun birrii 11,000 fi birrii 500 bitee yeroo masaniyyuu akkasii garuuyyuu mucaa 11,500 naa kenne amma birrii 500 dabalee jira 12,000 jechuudha 12,000 galee jira baatiraan garaagarumsa qabaatee osoo hin taane gatiituyyuu garaagarumsa qaba jechuudha gatiituyyuu sanirraa adda ta'ee dhufe jechaadha
dabale malee baatiraan sammaa homa garaagarumsa hin qabu kinoo kam akka gaafa duraasan saniiti summa homa garaagarumsa hin qabu hiqaan oriijinaalidha hiqaan isaa hiqaan mirxiidha mucaan hiqaan mirxii qaba bareedaa qaba wallaahi akka qalbiin nama jaalatu qaba hiqaa bareedaa mirxii qaba garuuyyuu gatii isaa malee gatii akkuma gatimatuyyuu akkanuma guddiidha akkasuma jira jechuudha kinoo hiqaa bareedaadha hiqaa mirxiidha maashaallah kana gaasiifaa ta'u jedhaani isii keessaa wajjin haasofnee jirra isinitti mul'isuudhaaf mala isii waa hundumaayyuu keessaa waliin haasofnee jirra keessaan laallattee xumurtee jirti jechuudha viidiyoon hiqaa of ilaallattee itti gammaddaa jirti jechuudha isii kinoo kana fakkaataa Aishaarraa laaltee bitatte kana gaa isii faa godhu rabbi nagaan itti galchee nagaanis yaa obaasu isiniin jedha isa biraa immoo distiidha distiin kinoo distiin abbaa torbaati distii abbaa torbaa sanii kana fakkaataa distii murtiidha distii bareedaadha isilleen abbaa torbaa bitatte kanuma fedhaa kana bitachuu barbaadaa jettee kana bitatte deebitee ammallee hiqaa biraallee dabalee bitachuu barbaada jetteerti yoo isin hiqaa biraa bitatte isiniif waraabaa kanallee akkasuma isiniif waraabaa kinoo distii kana distii bareedaadha baay'ee bareedaa ta'e distii furdaadha jechuudha baay'ee distii furdaa ta'e distii murtiidha distii bareedaadha birrii 4,600 fi birrii 50 jechuudha gatiin inni ittiin bitaa birrii akkasiitii hiqaa bareedaadha maashaallah isin jedha inni biraa maalidha rakabotiin kinoo kana rakabotii bareedaadha Aishaa irratti argitee baay'ee jaaladheera rakabotiin kun baay'ee natti tolee jira baay'ee na jaaladheera baay'ee natti tolee jira itti gammadee jira anallee isuma naabitii naan jette dura kam yaadee ture ka 21 san yaadee tureeyyuu adaa kunuyyuu akkana bareedaa naan jette erga kun akkana bareede kanuma naabitii bakka kanuma fedhaa jette kana bitatte siinii walirra bitatte kinoo rakabotii kana rakabotiin kam akka dura gaafa duraa biteessanii rakabotii bareedaadha kinoo kana qaba kuni mandajaa isaa jechuudha mandajaan isaa kinoo kana fakkaata mandajaan isaallee baay'ee bareedaadha kun kan hixaan itti arfamu kun kan hixaan itti arfamu jechuudha akkana jira kan hixaan itti arfamu kun dammoo kan jabanaan isaa irra taa'u akkasii kana bitatte jechuudha kana bitatte baay'ee bareeda siiniilleen kana siinimaa walirratti bitee fi rakabotiin 3,000 fi birrii 100 bitee fi hiqaan achi taa'u hin jiru hiqaan hin dabala siinii birrii meeqaan bitee fi birrii 100 fi 700 bitee fi siiniillee siinii birrii 100 700 bitee fi akkana fakkaataa jedha hiqaan isin bitatte kinoo kana fakkaata inni biraa dammoo sufraallee kama akka duraa san bitatte kan Aishaa san bitatte kinoo dimlaayitii qaba dimlaayitiin isaas keessa galee kinoo sararri inni keessa argitanii dimlaayitii waraqaan isaa keessa jira waraqaa jalatti dimlaayitii waraqaa jala galee jira kinoo asii masakkaa jira bootaan maqayyaraallee hin jira 1,000 fi birrii 600 bitame akkuma gaafa duraatiin bitame jechuudha inni biraa maalidha kidaanii feermuuzaati kidaanii feermuuzaa kana bitee fi firee abbaa firee afuriiti akkana jira kinoo kidaanii feermuuzaa kana bitee fi abbaa firee afurii kana bitee fi kidaanii feermuuzaa kana maashaallah isin jedha kidaanii feermuuzaa akkana kidaanii feermuuzaa birrii meeqaan bitee fi 4,000 fi ifa manarraa ta'a birrii 4,000 fi 500 bitee fi kidaanii feermuuzaa birrii 4,000 fi birrii 4,000 fi birrii 500 kidaanii feermuuzaa birrii 4,000 fi 500 bitamee fi isa biraa kabishaan ho'isu kana bitee fi adii kanaan naabit naan jette kam isin filatte bitee fi kanaan bitatte isin jechuudha kam isin naabit jetteen kanumaan bitee fi jechuudha kinoo kana kam isin naabit jetteen bitee fi kana fakkaataa kinoo adii kanaan bitee fi kinoo kanaan bitee fi inni kabishaan ho'isu kana meeqaan bitee fi birrii 1,000 fi birrii 500 bitee fi kan kabishaan ho'isu kanallee kan isimatuyyuu kana filate birrii 1,000 fi birrii 500 biteef jechuudha inni biraa dammoo maashina shunkurtiiti maashina shunkurtii kinoo kana akkana fakkaataa kunin mafaaqiyaa qayisirii ta'ee kaarotii dinnichaa jechuudha waan garagaraatti faaqan jechuudha kuni maalidha kana hin beeku kunillee asirratti akkana gadi qadadamu
kunillee kidaanii kanaati akkanatti qadaadama kidaanii isaati akkana fakkaataa kun billaa isaati billaa isaa garaa keessaati akkana fakkaataa innillee kun akkana jira akkana fakkaataa jechuudha maashinni shunkurtiillee birrii 1,300 hin bitame maashinni shunkurtii kana fakkaataa xumurarra maalidha siinii bunaati siiniin bunaa kana durallee siinii mul'isee jira akkana jirti kana fakkaataa kun masqamacaa isaati masqamacaan isaa kana fakkaataa siiniin bunaallee kana ofuma maraxattee viidiyoo dura hojjetame tokko argitanii jirtanii viidiyoo sanarra laaltee viidiyoo sanarraa filattee kana bitattee siinii kunillee birrii 1,700 siinii kanuma filattee siin fireejaha bitattee jechuudha kana fakkaataa hiqaan isii kinoo kana fakkaataa guutuun isaayyuu kanumaayyuu isinillee yoo barbaaddan akkanumatti kabajaadhaan hiqaa keessan isinii binnee booda isin barbaaddan isinii geessuu dandeenya isiniin jedha akkana bitadhaa isinillee hiqaa kana eessa keessaa hasaasa geessa hiqaa akkana fakkaataa maashaallah isin jedha isinillee bitadhaati booda barbaaddan isinii geessaa kabajaadhaan maatii keessan bira isinii geessaa booda jaalattanii fi booda amantanii guutuu isinii geessaa booda amantan isinii geessee booda isin barbaadan isinii kaa'uu danda'a hiqaa kana eessa fidaa hasaasa fidaa yoo waraabuun naa mijaate isiniif waraaba akka gaafa duraa waraabeeyyuu baay'ee irratti namoonni jedhan nama hin mijatu waraabuun baay'ee nama hin mijatu hiqaa wal gad fe'uu fi namni nama waraabu akkasitti baay'ee nama hin mijatu hasaasa kophaa kee adeema waan ta'eef waraabuun isaallee naa mijatan hin fakkaanne yoo naa mijate garuuyyuu isinii waraabaa hiqaa kana hasaasa keessaa hasaasa boolee keessaa jechuudha namni beektanii jirtan jedhee yaada kan beekne illee akkasumatti hasaasa boolee geessaa hiqaa kana gaa'isiif haa ta'u isiniin kana gaa'isiif haa ta'u jedhaa isinillee kana gaa'isiif haa ta'u isiniin jedhaanii maashaallah jedheenii jira akkana fakkaataa isin baay'ee argiteetti gammaddee jirti asin atillee ilaallachuu hin dandeetta jedha haati hiqaa yoo barbaadde.